Ashamaa hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa. Kuyyuu Miidiyaan akkuma amala isaa har'as waan dhaggeeffachuuf gurratti toluu fi miira namaa onnachiisu isiniif qabatee dhiyaateera. Amma dhumaatti nu hordofaan dhaamsa keenya. Kuyyuu Miidiyaan nama kennaa addaa qabuu fi abbaa mul'ata guddaa isiniif qabatee dhiyaateera. Namni kun eenyu kan jedhuuf Oromiyaa jiituun kan biqilchite, bashaashaan kunuunsitee kan nuuf guddiste, abbaa mul'ata guddaa fi yaada ida'amuu burqisiise Dr. Abiy Ahmed muummicha ministeera Itoophiyaati. Xiyyeeffannoo keenya kan ta'us maaliin beekamanii yoo ta'u, Dr. Abiyyiin hojii boonsaa uummata isaa boonsu kumaatamaan beekamanis isa keessaa har'a tokko gurra biraan isin ga'uuf filannoo keenya godhanneerra. Innis yeroo ammaa kana beektotaa fi hayyoota dureeyyoota hedduu biratti bal'inaan kan fudhatamee hojiirra oolee jiru hojii tola ooltummaa maaddii waliin qooddachuu yookiin dhiyaana waliif qoodudha. Dr. Abiyyiin abbaa hiyyeessaa fi waan gaarii hojjechuun hiyyeessa gargaaruun yaada wal malee maal qabnaa nu waliin dhaadannaa jedhu mirkaneessuuf anummaa keessaa baanee waliin nyaachuu, qooduu, hammachuu aadaa godhatanii sirna gadaa keessatti kan baratan ammas maaddii waliin qooddachuu yookaan dhiyaana waliin hirmaachuu yaada jedhu burqisiisuun garraamummaa fi jaalala isa xiqqaa fi isa guddaaf isa hiyyeessaa fi isa dureessaaf qaban agarsiisaniiru. Waan raajidha. Hojii gaariin kun Dr. Abiy qofaa biratti hin hafne. Yaadi ci'aa fi mo'ataan kun Dr. Abiy Ahmed biraa haa burqu malee har'a Itoophiyaanonni jaalala biyyaa qaban keessaa fi alaa wal ijaaruudhaan lammii koof anatu jira. Ani nyaadhee bulee ollaan koo hagabuu yoo bule anaaf bu'aa hin qabu jechuun faana Dr. Abiy kumaatamni dhahuun mul'ata gaarii kana hojiitti hiikaniiru. Kuyyuu Miidiyaanis maaliin beekamanii keenya har'aan mul'anni gaariin kun Dr. Abiy qofaa biratti kan hin hafnee fi mul'ata ci'aa ta'uu hubateera. Dureeyyonni kumaatamatti lakkaa'aman yeroo ammaa kana hiyyeessa daandii gubbaarra jiran qooddannaa maaddii dhiyeessuu irratti argamu. Maarree hojii gaarii fi mul'anni guddaan kun cimee itti haa fufu. Kanatu duudhaa Itoophiyaanotaatiin dhaamsa Kuyyuu Miidiyaa guyyaa har'aati. Waan nu dhaggeeffattaniif yaada keessan nuuf qooddaniif galatoomaa. Odeeffannoo wayitawaaf yeroo hunda filannoon keessan Kuyyuu Miidiyaa haa ta'uun waamicha keenya. Waliin dhaadannee wal malee maal qabnee wal malee maal qabnee.